Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Hundumti keessan akkam bultan? Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Tajaajila amma ammaatti tajaajilamaa turreef maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namoota nu tajaajilaa jiranis Waaqayyoo haa eebbisu. Hunduma keessaniin irra deebi'een akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha. Namoonni manaas nu dhaggeeffattanii iddoo adda addaas jirtanii guyyaa har'aatiin eegee Waaqayyo baga isin ga'e jechuun jaalladha. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee nuni iddoo manii torbee dubbisee yeroo gabaabaadhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo olii wajjiniin dhageenya. Innis wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis akka barreessetti boqonnaa 10 lakkoofsa 14-15 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa. Akkana jedha. Tiksee gaariin anaa ani hoolota koo beeka. Hoolonni koos na beeku. Abbaa akkuman beeku abbaanis na beeka. Aniif hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolota kootiif nan kennaadha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Amanamaadhaaf tolaa kan taate amanamummaa keetiif tola keetiin bara hundumaa saba keetti dubbii dubbattu kan qabdu saba kee immoo waan jaallattu waan gaarii waan itti dubbattuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Ganama kanas nu wajjiniin ta'i. Sagaleen kee duwwaan nutti haa dhaga'amu. Sagaleen biyya lafaa nutti dhaga'amu nu gaddisiisu nu dhiphisu baay'ee jira. Sagaleen sun hundumtuu maqaa Yesuusiin gabaa'eedhaan. Amma kan Yesuus haa dhaga'amu. Amma kan abbaa keenya haa dhaga'amu. Amma kan tiksee keenya haa dhaga'amu. Sagaleen biyya lafaa hundumtuu nurraa caama. Waaqayyo isa kana waan gootuuf guddaa si galateeffan. Anaaf arraba koo saba kanaaf laphee isaanii saaqi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jiraataatiin. Ameen. Yesuus gooftaa. Gammachuun isinitti dhaga'ama. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Torbee akkuma jedhee tiksee gaarii isa jedhu irratti dubbadha. Akkuma beeknu hundumti keenya guyyaan har'aa yoo kooramiin guutee fi geggeessitoota gara fuulduraatti nu geggeessan yeroo laadhannu ta'a. Torbee isuma kanarra dhaabadheen waa tokko dubbachaa ture. Ammas isumanii itti fufa. Akkuma beeknu tikseen baay'ee barbaachisaadha. Tiksee dhabuurraan kan ka'e manca'iinsa guddaa keessa jira biyyi lafa. Tikseen yookaan dhabuurraa yookaan tikseen jala akka cachaluurraa kan ka'e biyyi lafaa rakkina guddaa keessa jira. Biyyi Sooromanis biyyi Yeessis inni horii gaarii qabus inni horii gaarii hin qabnes hamma cama keessa jira. Yuukireen fa'aa Raashiyaan fa'aa hiyyeessa akka Itoophiyaa miti rakkina keessa jiru. Rakkina keessa seenanii nuunis rakkina keessa nu gashanii. Jireenya akka inni nurratti qaala'u godhanii akkasumas biyya keenyaa wanta dhaga'amus hin argitu hin beektu keessa jirtu. Yeroon ammaa yeroo hoolaan tiksee dhabdeedha. Yeroo hoolaan tiksee dhabdeedha. Keessumaa waldaa kiristiyaanaa keessatti iddoo adda addaa keessatti namni mana isaa keessatti tika dhabuudhaan waldaa kiristiyaanaa keessatti tika dhabuudhaan namni manca'aa du'aa jira. Bara durii geggeessitoota sodaatu mootonni biyya lafaa warri dikteetar ta'anii warri humnaan bushanii baay'ee sodaatu geggeessitoota waldaa kiristiyaanaa. Amma garuu akkuma taayitaatti ol ba'aniin waldaa kiristiyaanaa keessa kaadiree dhaabbatu. Kaadiree dhaabbatu achi keessa. Sababiinsaa jal'ina biyya lafaa fudhachuudhaaf biyyi kun kan inni itti gargaaramu waldaa qabata dura. Dhiirri dhiira akka fuudhuuf dubartiin dubartii akka heerumtuuf jalqaba waldaa qabatan waldaatti kennan. Kaayyoo isaa dura waldaatti kennanii waldaa keessaan gadi baafatan. Waldaa keessaan gadi ba'a. Ruwaandaa keessatti namni kan inni dhume waldaa keessatti dhume. Kaayyoo isaa dura waldaatti kennan, lubootatti kennan, geggeessitootatti kennan dura. Maacidiin achi keessatti qarame, billaan achi keessatti qarame. Dura waldaa qabatu. Maaliif waldaa irraan dhaga'a namni? Geggeessitoota irraan dhaga'a namni? Iddoo amantii irraan dhaga'a namni? Iddoo sana qabatu dhagani.
har'a biyyoota adda addaa keessa horattanii dura waldaa sossobatu, dura waldaa qabatu, dura geggeessaa qabatu. Geggeessaa tokko waldaa keessaa qabannaan hoolaa 500-600 qabatu jechuudha. Beeku isaan. Biyya kana keessaa warri sijaaraa gurguranii, warri the big company jedhama maqaan isaa, big company jechuun kaampaniin isa caalaa sooressi hin jiru. Warra sijaaraa gurguran suuqii horattanii waan babbareedduu bira, waan ija namaarra buurura, waan ijoolleen ilaaltu bira sijaaraa kaa'u. Yeroo lixxan, yeroo ilaaltan qodaan sheka tokko bareedi. Qodaa sijaaraa caalaa wanti bareedu hin jiru bara. Keessi isaa abiddaa, irri isaa keessi bareedaa. Lafatti ijoollee qabatan, lafatti yaada namaa qabatan dhaqanii fuuldura kaa'u. Sababiin isaa Non Smokers Association kan jedhu keessa volunteerii godheen hojjedha waggaa 4 darbeef. Maaliif sijaaraa kana dhaabuudhaaf akkamittiin danda'ama, xiqqeessuudhaaf akkamittiin danda'ama isa jedhu keessatti sababii garaan koo isa duukaana jalaa jiruu fi volunteerii godhaan ture maaliin akka nama goomsan beeka sababiin ta'eef. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessaa geggeessaa mootiin sodaatu hin jiru amma. Masaraatti waamee wajjin nyaatee wajjin dhugee hoolaatti gadhiisa. Biyya guddates biyya guddataa jirus haa ta'u. Haa ta'u malee warra akka Baranaaziin fa'aa ka'ee warra akka Dietrich Bonhoeffer fa'aa as New York City keessaa utuu baratanii katamaa guddaa keessa utuu jiranii barumsa guddaa isaanii utuu baranii utuu PhD isaanii baranii Naazii Hitler yeroo nama fixu an addana taa'ee digirii koo baradhaa namoonni achii dhumuu hedheetu Dietrich Bonhoeffer dhaqee fannifame. Dhaqee fannifame hoolaa dura. Utuu hoolaan hin dhuminin dura du'a jedhe. Hoolaan hin waamame jedhe. Waaqayyo hoolaadhaaf na waame jedhe. Hoolaaf hoo waamameera maalan baradha digirii isaa jedhee dhiisee gale Dietrich. Kan nama dhibu Bishop Desmond Tutu fa'aa bara apartaayidii magaalaa guguddaa keessa gurraachi hin galu jedhamee dhowwame. Gurraachi caakkaa keessatti eegama ture. Daseetii irratti eegu malkaa gamatti dhaqanii helikooppitariidhaan buusanii achi as hin ba'u magaalaatti immoo gurraachi. Desmond Tutuun fa'aa caakkaa keessa wajjiniin turan. Caakkaa Lesootoo keessa, caakkaa adda addaa keessa wajjiniin turan. Maaliif ennaan kan inni itti biishooppii ta'e, kan inni itti waamame, kan waaqayyotti na waame, warra magaalaa keessaa gannama ari'u taa'ee toosisuu otoo hin ta'in, hoolaadhaaf waamameedhanii dhaqanii hoolaa keessa jiraatan Desmond Tutuun fa'aa. Viizaa isinii laanneedhaan qees guddinaa tumsaa fa'iin dhaqaa nurraa deemaa, hoolaa nyaannaa nurraa deemi, hoolaa bittimsina nurraa deemi. Humna kee bira darbuu hin dandeenyu, dibata kee bira darbuu hin dandeenyu. Waamicha kee bira gara kutannaa kee bira darbuu hin dandeenyu sababii ta'eef hoolaa kana dabarree akka ajjeefnuuf, akka balleessinuuf, akka tamsaafnuuf hoo viizaa. Hoolaafan waamame, hoolaafan dibame. Kanaaf hoolaa kana dhiisee eessayyuu naqu. Kanaaf waggaa muraasa booddee lafeessaa beeta mangistii jalaa qotamee ba'a. Hoolaa fedhe. Akkas jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti biyyi mana barumsaa liidarshiipiitti barsiisan dhuman qabu. Namni liidarshiipii uma bara. Keessumaa Itoophiyaa keessaa baay'ee baru. Horii saa gurguranii, hoolaa gurguranii, reettii gurguranii, hanqaaquu gurguranii, waan hundumaa gurguranii liidarshiipii barana. Ani rakkinan qabu liidarshiipii baruurraa. Biyya lafaa kana keessatti liidarshiipii baranam damooza nyaachuu bara hoolaattiin eeguudhaan miti, geggeessuudhaan miti. Kanaaf digirii liidarshiipii dhumaan qabu mana keessa mana tokko keessa hodhatan nama 2-3 qaba. Namni hoolaa tiksu garuu, namni namaaf dubbatu garuu, kan namni haadha hiyyeessaa falmu garuu hin jiru. Digirii turarra heera malee. Rakkina digirii isaatii hin qabu biyyi keenyas, biyyi kunis. Kanaaf eenyu yoo haa ta'u, kaayyoo kamiif yoo haa ta'u, geggeessaan baay'ee barbaachisaa. Daaktar Takastee Takluu macaafa isaanii Marinnat yookaan immoo geggeessaa jedhu keessatti Nabiyyu Muhammadiin baay'ee jajanii barreessu. Nama Waaqayyooti. Baay'ee jajanii Nabiyyu Muhammadiin barreessu. Kaayyoo isaatti gara kutataa. Hoolota isaaf sirriitti kan dhimmu.
Waggaa 1,400 booddee nama miliyoonota meeqa kaayyoo isaa duukaa kan hiriirse. Guyyaa tokko hoolaa isaatti kaayyoo isaa hoolaa isaa territorii isaa keessa kan jiranitti kan nama hin bunne cimaa jaba jedhanii caafan. Herregaa manni musliima ta'eef arrabsuun irra hin jiru. Geggeessaa cimaa ture sababii ta'eef. Waa'ee amantii isaanii jajamin, waa'ee gara kutannaa isaatii, waa'ee geggeessuu isaatii, waa'ee hoolaa beekuu isaatii, waa'ee kaayyoo lafa kaa'uu isaatii, waa'ee wanta ka'eef immoo irratti du'uu isaatii jajanii barreessan. Fakkeenya liideriiti jechuudha. Nuyi maqaa isaa yoo dhufne iyyuu Baiyesuus simen. Baiyesuus namicha sana immoo. Nuyi Baiyesuus simen dhiisneetii har'a biyya lafaa keessa amantii garmalee guddataa jiru namicha sana lafa kaa'ee darbe. Baiyesuus simen keenya qees bal'inaa bar tokko as awurri dimarii yeroo dhufaniitu waanuma hundumaa Baiyesuus simettu waanuma hundumaa wani ettu faranjiin bofa mormatti martee ittiin birrii guurtii jedhan. Maqaa bofaa yeroo dhageessan isin Baiyesuus simetteedha. Bofa jaalladha mormatti maradhaa jechaan jira miti. Baiyesuus simen kun iddootti hojjetu qaba jechuu barbaadeen. Kanaafi dheengaddaa akka dubbannetti guyyaan dheengaddaa isa ta'u guyyaan har'aa geggeessitoonni ga'een isaanii maali? Itti gaafatamni isaanii maali? Ulfinni geggeessaa waamamuun keessa jiru maali? Kabaji isaan qaban maali? Gatii isaan baasan maali? Isa jedhu ilaalaa irra miti. Kabaja guddaa qaba. Macaafa qulqulluu jira yeroo biraa walitti argisiisuu dandeenya. Itti gaafatama guddaa qaba. Safaringii yookaan rakkina dhiphina dafqa rakkina baay'ee qaba. Kabajas badhaasas baay'ee qaba. Macaafa qulqulluun akkuma jedhutti. Waa'ee hoolaa itti gaafatama hoolaan akkamittiin geggeeffamuu irreera, akkamittiin dheeduu irreera, akkamittiin iddoo gashan itti galuu irreera, akkamittiin sagalee geggeessaa dhaga'uu irra jira. Inni jedhu isa kanas mini kaayyoonsa. Kaayyoon har'aaf torbee irratti dubbannu namni filannu otuu nama sana hin yaadin mataa keenya keessa maaltu ta'uu irreera. Maaliin waa erdi taane jechuudha. Maal ilaalla? Yaada keenya keessa maaltu jira? Amma gidduu kana dudubbattanii turiyyaa wajjin maal dudubbattan? Maal dudubbattan? Kadhanna keessan keessatti jilbeenfattanii waa'ee geggeessaa kadhattanii maal kadhattan? Maalirraa kaatanii kadhattan? Maaltu sin fuuldura dhufe? Abbaan sun akkamittiin sammuu keessan keessa dhufe? Maalii wajjin madaaltan? Safartuun keessan maal ture? Isa kanaadha. Itti gaafatama isaan maal isaa yeroo biraa yeroo hojii irra ta'an workshooppii irratti waan adda addaa irratti waa'ee geggeessitootaaf waa'ee warra geggeeffamanii dubbatama. Waan arfan tokko maqaa isinii dha'een ture wanti mataa namaa keessa dhufuun irra jiru inni tokko isa hundumaa danda'u isa fakkeenya hundumaaf ta'e isa mudaa hin qabne Kiristoos Yesuus waa'eensaa hojiinsaa deddeebiinsaa jireenya keenya keessa dhufuun irra jira jedheen dubbadhe irra hin deebi'u. Sababiin isaa Kiristoos Yesuus Maatewos 13:4 irraa miilla dhiqaa erbee mudhiitti suuqqatee miilla jala taa'ee miilla dhiqaa jedha. Waa'ee isaati kan yaaduu qabnu. Yohaannis 21:9 irraa isa qurxummii waadu barbaadanu. Jechuun mana keessan dhufee baarbikiyuu isa isinii hojjetu jechaan jira miti. Jechuun qurxummii jechuun kan of deebisa humble isa ta'e jechuukooti. Yohaannis 18:8 irraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabu yeroo dhufan eewuun barbaaddu jedhee gaafate. Argitu akkanitti hoolaasaa bilisa baasuu barbaadu. Eewuun barbaaddu jennaani Yesuus isa Naazreeticha barbaannaa jennaan innoo anaa jedhe. Haa ta'u jedhanii oofanii ka'an. Erga anaan barbaaddu ta'eedha 18:8 irraa isaan kana dhiisaa haraqaniidha. Mee ameen. Gadhiifamtaniitu maqaa gooftaa Yesuusiin. Mee ameen. Yesuus Kiristoos gannu dhiise. Bilisummaan har'a qabnu, jireenya har'a qabnu, deemsi har'a qabnu, wanti har'a qabnu hundumaa waan adda addaatti maxxansuu dandeenya ta'a. Garuu isaan kun haa jiraatanii dhiisaa kan jedhe Waaqayyoodha.
Mee ofii keessaniin keessuma keessanitti akkan jiraadhuu fi Yesuustu ganna dhiise waan na qabu baay'ee ture jedhaa yaada. Waan nu qabu baay'ee ture. Erga anaan barbaadu ta'e isaan kana dhiisaa jedhe. Isa akkasii barbaannaa. Isaan kana dhiisaa tiksaan jira. Isaan kana dhiisaa amananii na kennatanii. Isaan kana dhiisaa waan fedhan natti hafa malee ani kaayyoo sana hin gatu. Adaraa sana hin nyaadhu. Imaanaa sana hin nyaadhu. Isaan kana dhiisaa. Isatu mataa keenya keessa dhufuu mala. Yesuus Kiristoos isa nama hin qoonne. Dubbisi namaa adda adda qabaan beektu. Darajaa allau. Yeroo darajaa qaba. Akkaataan fagagtaa akka qaba. Akkamiyaa? Tamiyaa fayyaadha? Noguma. Qaxalee namaa akkamiyaati? Jirtaa? Akka qaba jechuu kooti. Tikseen eebbisaa, jaalallisaa, haasaansaa, nagaansaa walqixxeedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos Yihudaa isa gurguruu fedhe Oromoo miila dhaqu dhaabatee mataa irratti naqemini. Garuma jedhee dhiqeef. Miti jedhan nafsa baakeetii borna gurgurtaa jedhee mataatti gan naqemini. Garuma jedhee miila dhiqeef. Fagagtaan sassana ture, fuulli sassanuma ture, haasaan sassanuma ture, namittiin gurguruu faada deemti Yesuus akkan gurguramne beeka. Ameen. Yeroo Yihudaan Yesuus Kiristoosin gurguree ajjeesuudhaaf yaadu Yesuus Kiristoos Yihudaan akka isa dura du'u beeka. Dura du'e. Yesuus Kiristoos du'a Yihudaa dhaga'ee du'e. Yihudaan garuu Yesuus Kiristoosin hin maaraniif hin du'e isaa walii isaan beeku. Waa'ee du'aan beeku Yihudaan. Kanaaf Yesuus fuula isaa kan ibsu yoo xinnaatee Yihudaan du'a isaa kan argine beeka. Yoo xinnaatee. In qoodu jechuu kooti akkamitti hin qoodu Yesuus Kiristoos mana Yoseef nama jedhamu sooressa tokko duuka buutii godhateedha Yoseefiin. Sooressaadha Yoseef. Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 irraa 27 irraa mana sooressa tokkotu ni dhaqu argitu. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 2 irraa Fariisonni Saaduqoonni warra gaddeebi'oo wajjiniin attamitti nyaata jedhanii kasasanidha. Sini galeera? Tarii akka itti ilaallu horii waldaaf laannuun ilaalamuu dandeenya. Waldaa bu'aa buusnu, bu'aa argamu buusuun ilaalamuu dandeenya. Yesuus Kiristoos namoota warra gaddeebi'oo danda'anillee gara mana qulqullummaa warra Fariisotaa hin dhannees mana dhaqe. Ameenedha. Mana dhaqe. Warra gaddeebi'oo akkasii wajjiniin midhaan nyaattaa jedhanii kasasanidha. Hiyyeessaa wajjin dhaabataa jedhan. Inni immoo maqaa kana ofirraa cabsuu fedhee mana Yoseefis dhaqa. Mana isa sooressa, isa soofaa, buna gaarii, mana gaarii, kutaa gaarii, isa oliif isa gadiitti agarsiisu isa bira dhaqa. Yesuus Kiristoos inni ilaallee nama fillu kuni isa hiyyeessaaf abbaa ta'eef isa sooressaaf abbaa ta'e. Ameen. Yeroo tokko waaqa hiyyeessaati, waaqa maalooti, Yesuus waaqa hiyyeessaati waamini, waaqa sooressaatis. Ameen. Herregaa horii dhabne nama warra sooressaa. Horiin nu barbaachisa bara. Namni horii qabu na caala nu bareechuu danda'a. Wanta barbaachisu gochuu danda'a. Maqaan isaa eebbifamu fiqiruun addanaa lallabuun immoo horii kennu maqaan isaa eebbifamu. Mee kennaame ulfina Waaqayyo karaa hundumaa nama eebbisa. Isa jibbee minim. Waan ilaalamu geggeessaa filuudhaan maali isa jedhuudha. Inni lama mootummaadha. Engade dubbadheeraa waa'ee mootummaan har'isin deebisu. Mootummaa komplikeetidii nutti hin godhinaa. Yesuus Kiristoos ija sanaa ficaatiin barsiise. Yesuus Kiristoos raacitii xinnoo tokkoon barsiise. Mootummaa Waaqa yeroo dubbannu namoonni biyya lafaa maaliif hin dhufan beektu? Waanuma mana hidhaa tokko fattashanii nama gashan fakkeessinetti himna. Mucaa tokko Luulsaggadee jedhama wajjiniin narsingii bare Naqamteetti. Kadhannee gooftaa dhugaa baaneef kottu gara gooftaa inni. Mucaa magaalaati. Doofaa akka keenyaan turre baay'ee colleedha. Waas ijaaramuun tuuta.
Nummoo kwaayiris kee jirraa maalis jennaa lul saggadi enne geessine waldaatti si geessina enne sossobanne shaayii sitti binne maalis itti goone Yohaannisiin duran dubbifneef shaayii dura binneef. Irraa jalqabamaa Bible study'n Yohaannis irraa jalqabama hin jenne nuyi mana shaayii geessine shaayii binnee fi sossobanne waldaa fudhannee nanne. Waan nuyi hin gooneen isinitti hima. Waldaa kana yeroo haasofnu maqaan isaa eebbifamu Yesuus gooftaadha inni jira hallelujaa sabeennu mucichi sodaateera. Akkas jechuun nan danda'a laayidee. Akkamina wal gaafanna baqa. Jennaan fudhannee dhanne gaafa tokko. Fudhannee dhannee waldaa makkana Yesuusii naqamtee waldaan isaa inni namni keessa lixu xinnaadha. Alataa outflow isaa baay'ee. Yeroo warri geggeessanii iddoo tokko jira yoo ta'e eedhaniitu eedhu. Nama tokko wal gashaa jechuudha. Iddoo ilaalanii warri kan alataa balbalarra dhaabattanii eeggattu. Yoo lama jira ta'e eedhaniitu eedhu. Sini galeera? Aniif lul saggadachi dhaabanne dhanne. Eedhe namichi as bal'aa hin naan jedhe. Maali beektu yeroo achi geenyus ijaaraan tokko kiisii koo keeraa naa taa'u dhiisee dheeran. Teenaati baqaa bira yeroo dabarru achuma dhiyoodha. Ijaaraan kun keeraa naa taa'u dhiisee namni itti bu'uun jiru naan isi waan nama kee naan teekoo taa'allaachuu tabaala minaamin jedhe. Naan homaa miti arguu homaa miti jedhee naa gaama xinnoo ishee nama fooyyee dhugaa ba'utti fooyyee qabu fakkeessee naa taa'uun jedheen. Ennaani as bal'aa hin jedheetu isa achiifan xireedhu amma doormiitti fiige gurbaan. Yeroo naqu naqaanessu barbaadee deema. Qaxxitaa ija korra kaayee kottu inni suna dhufu naan jedhee deema. Inni suna dhufu naan jedhee. Amma giraajuweetii goonutti mucaa sana kadhannee dadhabne lammata karaa waldaan baane. Sini galeera maaliif beektu? Inni waldaa doormitarii keessatti inni sodaachifneerraan beektu sin. Waanuma waan tokko dhufee namarra buufatee edhutti fakkaate gurbaan. Akkamini bakka siyaaraa kee xuuxaayyuu dhaqii waaqa yeroo qabaa hin jenne man sini galeera noo ganama yeroo kaanu lafa shaayetti yeroo wal arginu laawunjii yeroo dhannu saatii meeqa qabanna haaleluyyaa maaloo yaa waaqa minaam jenna baay'ee sodaateera sofistikeeshinii kana keessumaa maaltu nagasheedha mootummaa waaqayyoo warra akka dhagaa nutti ulfeessan mini kan hin filannu warra akka ija sanaaf icaatti nutti himan barbaadna mee ameen. Warra karaa citiitti nutti himan salphisaa jechuu koo miti. Namni dhufee keessa seenu argu. Ulfina sana dhufee argu. Dibata sana dhufee argu. Jijjiirama sana dhufee argu. Jaalala sana dhufee argu. Safaringii inni qabus dhufee argu. Bakkeetti lapheen corina. Nama attamii filannaa nama mootummaa waaqayyoo waan hundumaarra mootummaa waaqayyoo irra garaa keessan kaadhaa Maatewos boqonnaa 6:33 miti jarana. Amma warri filan mootummaa waaqayyoo dhiisanii waldaa isaanii keessaa nama baay'een beekan. 2010 seminaarii yeroon baradhu mucaan tokko Itoophiyaa irratti laanguweejii adda addaa Oromiffas Amaariffaas saampilii deemee funaanee nama meeqatu geggeessaa isaa beekaa jedhee dhufee pirezenteeshinii nu dhiyeesse. Keessumaa waldaan Itoophiyaa harka 37 geggeessaa isaanii hin beekan. Maqaa isaa immoo gara harka 53 hin beeku. Namicha isa waggaa 3 fuuldura bara hojii isaa fixee irraa bu'ee fakkeenyaaf amma namni Maarqosiin akka geggeessaatti waa bilbileetti matuun ni bu'ee yaada. Inni geggeessaa adda biraatti darbeera geggeessaa isa gulamtaa adda biraa lafa kaa'ee miti hin bajaran. Naa mootummaa dhiisaatii warruma waldaa keessaa namni hin beekne waan qabu. Erga dirqama ta'e, erga dibata ta'e, erga waamicha ta'e nu beekuutu irreera. Maal ameeraa malee? Ameen nu beekuutu irreera. Na beekuutu irreera. Nan beeku taanaan amma na baruutti haa ta'u. Dirqama na baruun paasteriin tokko biyya kana keessa ijoollee keessan isiniin maqaadhaan gireedii isaan baraniin. Barumsa danda'uu dadhabuu isaanii rakkisoodhaaf gaarii ta'uu isaanii beeka. Sababiin isaa tiksee. Kadhannaa isaan ka'a, galmee isaan ka'a. Kan keenya keessaas akka itti kan beekan baay'ee jira. Hin jiru jechuu miti. Namoota mootummaa waaqayyoo yaadan nuuf filaa. Fakkeenyaaf
Geggeessitoonni tokko tokko waldaa isaanii malee waan beekan. Waldaa isaanii keessa immoo qabalee isaanii malee waan beekan. Tajaajilaas bakkeetti yoo beekan nama qabalee isaanii barbaadu. Arjoodha mana arjoodha. Afuura arjoo afuura najjoo isa nama yaachisu kanaa isa irraan gadee nurraa cabsu Waaqayyo. Caa'edha ameenedha. Ameen jechuun baay'ee gaariidha. Sababiin isaa nama qabalee biran dabarre attamitti mootummaa Waaqayyoo barsiisu inni eddaan keenya. Nama gandan biran. Nama yeroo si waamu eessatti dhalate inni du jalqaba. Lafanni dhalate maa garaa Yesuus Kiristoos keessatti dhalate mee ameenadha. Mee ameen. Inni jalqaba Waaqaaf lafni otuu hin uumamin inni yaada isaanii keessatti isa isaaniin qabe hin waamedha. Mee ameen. Fiqiruun eessatti dhalate najjoo boojjiin lakkaa'inaa garaa Yesuus Kiristoos keessatti dhaladhe mee ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namoota akkasii miti warra mootummaa fakkeenyaaf Waaqayyoo nama dana taa'u kana istaatasii isaaniin akka laalu miti kan geggeessaa barbaadu. Nama dana taa'u kana hagurraacha'us, hadiimatus, hagabaabatus, hadheeratus, horiisa qabaatu, hadhiisus Yesuus Kiristoos iddoo kana dhaabatee iddoo mataa'u taa'ee kan inni ilaalu mootummaa Waaqayyoo keessatti. Mee ameen. Mee ameen. Tikeetiin hin jiru achi. Sololleen wal oduu kaadhanna. Yaadataa isa gaafasii waliin jedhee wal komachuunis hin jiru. Warri wal komatan achi naqan saabii ta'eef. Naqan. Meegaa ishee sadaffaaf arfaffaa tuqee nuni nan xumura. Inni sadaffaa waa'ee hoolotaati. Wanti baay'ee barbaachisaa ta'e mana qorichaa dhoodhattanii principally mana qorichaa keessaa amma dhiisaniiru ta'e hin beeku akkasidha. The most important person in hospital is a patient. Hospitaala keessaa namni ulfaataan, namni kabajamaan, namni tumsa argachuun irra jiru, namni keessumsiifamu, namni jalaa kaa'amu, namni dhaggeeffatamu, namni itti siqanii haala isaa hubatan sarjanii miti. Dhukkubsataadha. Dhukkubsataadha. Kanaafi waa'een hoolaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee dhiba. Waa'ee hoolaa yeroo ilaallu Yesuus Kiristoos hoolaa isaa dabarsee biraatti hin kennu. Sababiin isaa hin dhiphateef, hin du'ee, hin fannifamee, hin owwaalamee, hin ka'eef immoo. Nama hoolaa isaa gaja'u hin jaallatu. Ofiis gaja'ee ittiin argisiifne. Abaluutti siqin hin beektanii jettuuni. Yihuudaan baa duukaa deemaa turani. Warri qabanii kennuudhaaf Fariisotatti kennuuf duukaa duubanis gasa-gasaama turani. Biddeen namni 5,000 nyaate. Maatiyos boqonnaa 26 boqonnaa 6 hunduma nyaate. Warri qabanii kennuudhaaf duukaa deemanis nyaataniiru. Warri amantiin sun gallaaniif garaan isaanii muuga'ee duukaa deemanis nyaataniiru. Warri dinqii arguudhaaf, hoduu odeessuudhaaf duukaa deemanis nyaataniiru. Warri jireenya isaanii dhiisanii qodaa qurxummii itti qaban lafa kaanii duukaa jiranis nyaataniiru. Hundumaa nyaate. Kanaaf hin jaallata jechuudha. Jaalala isaa akkamittiin ibsuu danda'a. Garuu waan an dubbachuu barbaadu hoolaani Yesuus Kiristoosiidhaaf kan isaati. Waan ta'eef beeka sababii ta'eef. Haadhi tokko mucaa isheef kan isheen garaan hin kutanne beektu qax godhan irraa kutan. Itti dhiidde sababii ta'eef. Itti dhiidde. Biyyuu kan haadhaati. Biyya haadha keenyaa jedhu malee biyya abbaa keenyaan jedhan. Innaataa garaachin jedhamamni Amaariffaan. Biyya haadha keenyaa jedhamamni. Biyya abbaa keenyaa jedhamee hin beeku. Haadhaan waamama. Lafa citee dhiigaa irraa cite sababii ta'eef. Irraa cite haadha irraa cite sababii ta'eef. Yesuus Kiristoos hoolaan kun as keessa mana kana keessa ta'anii handhuura isaa irraa citan. Sini galeera. Haadhi mucaan ishee istiriitii irratti hoomleesii haa ta'u, piroofeesarii haa ta'u, waluma qixxee jaallatti. Isa sanarra jaallatti jooraa koo jawaraa koo itti. Anaa nyaatu hin jooreetti, mala kanaa itti mucaa koo rakkise hin joore, hin jawaree mucaan koo itti. Isa karaarraa, isa piroofeesarii karabaatii kaa'atu miti.
Isa sin jibbite miteem. Isa sana garuu garaan isheen gubata. Tu qabbaneeffatee fi barbaaddi. Kanaaf Yesuus Kiristoos namni isin filtanii nama isiniin jaallatu. Jaalala isaa immoo practical irratti argitan. Gadi bu'uudhaaf ol ba'uu keessatti, argachuudhaaf dhabuu keessatti. Nama isinii wajjin ba'een bu'aa jettan akka Yesuus Kiristoos. Nama akkasiiti. Hin jira immoo Yesuus Kiristoos immoo qaba. Mee waa'ee hoolaa engadas dudubbadheeraa nan darba waa'ee geggeessaa amma filannootti darbeen xumura. Macaafi qulqulluun kuni macaafa geggeessitoonni didinqiin keessatti baay'atan miti. Macaafi kuni guutuunsa harka 180 geggeessitoota jajal'aadhaan guute kun. Dikteetarii biyya lafaa warra dhiiga namaa xuuxan amala Hitler, amala Stalin, amala Idi Amin Dada, amala eenyuun waamuu dandeessu as keessatti argitu. As keessa argatan. Akiyaaffaa jira, Minhaaseefaa jira. Warra ijoollee isaanii abiddaan gubanfaa jira. Warra ijoollee isaanii abidda keessa kaanii waaqa tolfamaaf aarsanfaa jira. Warra mucaasa Attaaliyaa kan jedhamtu dubartiin si'a tokko mootee waggaa 4 waggaa 3 bushite achi keessatti ijoollee isheetii hundumaa qaltee fixxeedha. Ijoollee isheetii. Akkootu siltaana qabachuu fedhee ijoollee isheetii qalee fixee siltaana qabate. Macaafa qulqulluun kuni is a full of evil doing leaders. Isinitti hima. Yihuudaadhaaf Israa'el erga Salomoon du'ee nugusa 39 kaafatan. Warri Israa'el jedhamanii 19 warri Yihuudaa jedhaman immoo 20 kaafatan. 19 fi 20 walitti 39 achi keessaadha macaafi qulqulluun. Akka seenaan isaanii lafa taa'utti hojii isaanii ilaaltanii yeroo tilmaamtan waan isaan sabaaf godhan waan isaan mana qulqullummaa keessatti hojjetan aarsaa isaan baasan diina dura dhaabachuu isaaniin dhugaa kan ba'ameef 39 duwwaadha. Persentii 12 jechuudha. Macaafi qulqulluun kuni warra dalgifamoo, warra nama fixan, warra garaa laafne, warra ijoollee isaanii guban, warra waatti hin dhaga'amne, yoo dhiigdan, yoo rakkattan, yoo manni keessanitti irratti, yoo maal gootan kan itti hin dhaga'amne, kan silxaana isaanii fedhanii lafa namarraa fudhatan, jireenya namarraa fudhatan, haadha manaa namarraa fudhatan, ijoollee namaa ajjeesan, kaloo namaa fudhatan, kaloo namaa diigan, warra akka Akiyaaffaa, warra akka Minhaaseefaa keesseera. Warra akka Attaaliyaafaa keesseera. Garuu misraachoon isinitti hima. Isaayaas boqonnaa 11 irraa hidda Isseey keessaa latiinsi hin baay'ee baruma sana. Hidda Isseey keessaa latiinsi hin baay'ee. Inni jedhe hafuura ogummaa, hafuura hubannaa, hafuura gorsaa, hafuura humnaaf, hafuura beekumsaa akkasumas hafuura sodaa Waaqayyoon guutamaadha jedhame. Ameen. Ameen. Innis isa anaaf isiniin har'atissaa jiru Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Seenaa sana galagalchuu fedhee hidda Isseey keessaa latiin tokko biqile inni immoo Kiristoos Yesuus. Ameen. Kanaaf akka jedha faraduudhaaf ijaan arguu murtoo gochuudhaaf namarraa dhaga'uun isa barbaachisu jedha. Eewun isa bara booddee dhalatu jedha Isaayaas. Jetteedhaan busha miti gaama. Tokko abaloo akkas isiniin jedheettaniin ganama dhufee isiniin hooda. Maalan godheettum isin bakka lapheensi isin rukuta. Duruuruun garas ga'e. Maaliifi namarraa dhaga'ee busha sababii ta'eef duruuruun isaa micciiramee garas ga'e yookaan garana ga'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Kiristoos Yesuus keessa bulee geggeessitoota filannu keessa haa bulu. Mee ameenadha. Faraduudhaaf ijaan arguu. Murtoo gochuudhaaf namarraa dhaga'uun isa barbaachisu. Maaliif? Waaqayyootu hafuura isaatiin itti kenna sababii ta'eef. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffama sababii ta'eef jetteedhaan hin bushu. Egaa qabxii lamaan dubbadha. Qaba daqiiqaa xinnoo. Dhimmi geggeessu qalbiidhaan jedhame. Dhimmi geggeessu dhimma abboommii guddaa macaafa qulqulluu keessatti nuu caafameeti. Isan isinitti agarsiisa.
dhimmi geggeessu dhimma abboommii guddaa macaafa qulqulluu keessa jiruuti. Dhimma gobozummaa miti, dhimma digrii miti, dhimma collummaan dubbachuu miti, dhimma horii qabaachuu miti, dhimma horii dhabuu miti, dhimma waldaa tokko keessaa maatii bal'aa qabaachuu miti. Dhimmi isaa dhimma jaalalaati. Isinittiin hima. Fariisotaa fi beektonni macaafaa dhufanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoruu fedhaniidha. Maatewos boqonnaa 22. Qoruu fedhanii abboommii keessaa abboommii inni caalu isa kamii jedhanii gaafatan. Barsiisota seeraa fi fariisota gaafata. Akkas jedha gooftaa Yesuus deebii isaa. Maatewos 22:37 irraa. Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuun, jireenya kee guutuun, yaada kee guutuudhaan jaalladhu. Abboommiin guddaan inni hundumaa caalu isa kana. Geggeessaan isin jaallachuu irraa kaa'amin dhimmisa Waaqayyoon jaallachuu irraa ka'a. Ameen. Nama akkulaammatee si waamu, du'agayii namaan oolu, barzidee namaan oolu, cidha namaan oolu, intina namaan oolu, amma deddeebise. Yoo amma deddeebise isin dubbise kennaa geggeessuu hin qabu taanaan isin dubbisee maraawwata. Isa otu geggeessaan ta'inuu isin dubbisuu danda'a. Ameen. Mana namaa dhaquun, hiriyaa namaa gaafachuun, du'agayii namaa dhaquun, barzidee namaa dhaquun baay'ee gaariidha. Waaqayyo nama akkasii nuuf haa baay'isu. Garuu ulaagaa geggeessaatti waldaa kiristaanaaf filatan miti. Akkas miti. Akkas edegaa ergasii booddee inni lammataa immoo jedha. Nama akkas edegaa abboommi inni lammataas akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetti jaallattuutu siif ta'a dhaggeeffadhaaga. Waa'ee Phexrosiif gootaan keenya Yesuus Kiristoos walii wajjin dudubbatan adana dhufaga. Yaa Simoon ilma Yoonaa isa warri kan jaallatan caalana jaallattaa jedhee gaafate. Gooftaa koo akkan si jaalladhu atu beektaa? Akkasii hoolota koo eegiga. Simoon ilma Yohaannis isa warri kan na jaallatan caalana jaallata. Gooftaa koo akkan si jaalladhu ati iyyuu beektaa? Hoolota koo nyaachisi. Si'a sadaffaa amma ni nufutti Simoon ilma Yohaannis isa warri kan na jaallatan caalana jaallata. Hoolota koo eegi, tiksi, nyaachisi. Amma gaa namoonni tokko ani Waaqayyoon baay'ee jaallataa jettuun yeroo filtan. Baay'ee Waaqayyoon jaallata. Maayitti beektu? Maayitti beektu? Amma waan hin qabu beektu? Akkaawuntii Tolosaa kee birrii meeqa akka jiru beektu? Maayitti beekna ree? Yoo Tolosaan akkaawuntii sanatti agarsiisee laammanan qabaanaan jedhen beeka. Abboommi ni jalqabaa Waaqayyo kee garaa kee guutuu yaada kee guutuu jaalladhu. Kun immoo namni arguu hin danda'u sababii ta'eef nama immoo akka ofii keetti jaalladhu kanaan argama. Namoonni tokko afaan haaraa haasa'u isin wajjin garuu beekanii haasa'a. Isin galeera? Afaan haaraa haasa'u isin wajjin garuu walii galuu dandeessan. Takka kanaammoo hin gashan Ingiliffaa badaan danda'anii hin gashan sababiin isaa hin dhageenyu sababii ta'eef. Utuu dhageenya akkasin sa'an afaan haaraa haasa'uun kennaa Waaqayyo namaa kennuudha. Ani nan haasa'a boris hin haasa'am. Garuu afaan haaraa haasa'ee afaan keessa yoo wallaalee soba afaan haaraan sun. Waanuma inni jedhu naan galuu jettu. Waanuma inni naan galu. Attamitti galee inni waaqarraa ni fagoon? Hin filinaa nama afaan keenya hin beeku. Akkasidha macaafa qulqulluun. Yohaannis boqonnaa 10:4 kaasanii dubbistan akkasidha. Hooloti isaa hundumaa gadi hin yaasaa, fuula isaanii dura sin adeemaa, hoolonni sagalee isaa waan beekanii isa booddee hin bu'aadha. Amma koo nu dhiibu. Dura deemuun hafeera. Bara Israa'el hoolaa dura deemtu mam.
hoolaa dudda keessan ilaalee deemaam dur amma fuula ilaalee deemuu dadhabneerra. Kanaafi maaliif duukaa deemuudha beekuudha they have to know beeku sagalee warra sagalee isaa hin beekne hin baqatu malee duukaan bu'an jedhee caafameera. Ani nama sagalee isaa naan gallee nama nan jaallanne duukaan bu'u nan baqadhaachi. Nan baqadhan. Baqachuun naaf ta'a. Maaliif hoolonni sagalee isaa sababii hin beekneef hin baqatu malee duukaan bu'aniidha. Maalani wangeelan caaleere nan baqadhanis naan galu taanaan garuu karaa sirriitti naan galu ta'edha. Akka barbaade naa ta'i akkasna godhi nanna na dhiqi ol na qabii miila na dhiqi qurxummii naa waadin jedha utuu hin ta'in akka dubbii sagalee waaqayyootti namni suni waan gochuun irra jiru yeroo jiraatu lafa dha'een waaqayyo bara baraan nurratti si hamoosisuun ittiin jedha. Gaafa inni garuu hin baqadha. Sagalee wal beekuudha. Iddoon sila isinii dubbise argiteettu ani soolota koo sagalee isaanii beekaa isaanis sagalee koo beeku sagalee walii beekna jedhe. Yeroo tokko complicated Maariyaam akka goote hin natte. Maariyaamtu dhaqeetu jarri tokko wayyaa adii uffatanii dhufan lafa owwaala Yesuus. Tokko mataa dura taa'e tokko dudduuba taa'e. Argitee Maariyaam maal barbaadaa jedhan gooftaa koo asii fuudhanii lafa ga'an hin beeku lafa isaan barbaadaa jette. Otuu isaan kana haasaa jiranii Yesuus Kiristoos yeroo akkas galagaltuu Yesuus hin argite. Maali boossaa jedhee gaafate. Eegduudha seete zabanyaadha seete. Silaa owwaala eegsisu jarri baankiin eegsisanii warri ijuu owwaala eegsisu. Sababiin isaa namichi tokko hin kaa'a kan jedhame Isaayaas fa'aa dubbataniiru sababii ta'eef amma baankii isaanii otoo hin ta'in owwaala irratti kan isaan baay'ee horii baay'ee investii godhan. Eegduudha seeteetu lafa keesse natti midhaqeen fidaa ittiin jetteedha. Argitanii waan tokko isinitti hima. Maariyaam yeroo inni jedhu Rabbuuni ette maaliif beektu akka inni itti maqaa ishee waamu beekti. Mee ameenedhaa. Fiqiruu yeroo inni jedhu isa heewaan na waamtu wajjin adda. Isinii galeera. Isa luubisi waamu adda akka itti waamu qaba. Haadhi yeroo nama waamtu akka qaba. Daalee koo, gurraacha koo, fokkisaa koo, daaraa koo itti. Waan gaariidha wanti sun. Garuu gammaddanii yeroo isheen akkeettu. Daalachaa koo, jooraa koo, joortuu koo itti biri. Waan qimamii sana keesseera sababii ta'eef ilaaltee itti yeroo ilaalte zabanyaadha seete. Yeroo sagalee isaa dhageesse garuu Yesuus seetten. Mee ameeni. Waaqayyoo maqaa keessan yeroo waamu seensi gootu isinitti dhaga'ama. Mee ameenedhaa. Yeroo inni maqaa keessa waamu akka fiqiruu waamutti akka lubii waamutti akka eewu waamutti akka abbaa wangeelaa waamutti akka great prophetiin waamutti taallaq እግዚአብሔር ሰውን akka waamutti bene. Yesuus yeroo waamu akka itti waamu qaba maqaa keessan. Yesuus gooftaan ulfina kennaa waaqa kanaaf. Yesuus bara baraan gooftaa. Beektigaa bakka amma wal barte. Inni maaliif hin beeku yeroo tokko geggeessitoonni yeroo geggeessitoota waldaa ta'anis hin baqatu. Waan laman ka'a hin baqatu. Hiriyaa baay'ee luuzii godheen waldaa hundumaan tajaajila. Kana duwwaa miti waldaa hundumaan tajaajila. Waa'ee si dubbata waa'ee rakkatina yoo dubbadde dhugaadha taanaan man dubbada. Rakkatina kana rakkannee garuu wangeela afaan dhibaafannu bara dhabne baay'ee qabna. Maqaa Yesuusiin wangeelli iddoo kana ta'ii hiikamu. Ameen haa hiikamu. Haa hiikamu jedheen. Maal jedhan abaluun waa'ee liidarshiip yeroo namatti bu'uunsaa nafu. Waa'ee nama gurraachaa yeroo haasoftan natti bu'a. Waa'ee nama qalloo yeroo haasoftan natti bu'a. Waa'ee nama malaaxaa yeroo haasoftan natti bu'a. Na waa'ee nama garaacha dhukkufatu natti bu'a. Ati dhiistu waan kana hundumaa haasa'u. Ati dhiistu. Herregaama koo waa'ee nama gurraacha haasa'u dhiistu. Herregaama koo waa'ee nama mataa moolu haasa'u dhiiftu. Soomaali maal rakkinni isaa hin dhumneem. Hin dhumne hin huqqanneem. Hin huqqanneem nan huqqadheeman. Kanaafi maal isinitti fakkaata. Hin argitan egaa waan lama baqatu tokkoffaani iccitii waldaa eegu. Nama wakaleessa wajjiniin bakka afaanii nyaatanii wajjin taphattantu maqaan isaa eebbifamu dhimma kana ilaalaa irraadha. Nagaadhaatiidha. Nama waaqayyo ta'uu isaatiin geggeessa.
Fayyaadhaaf akkam jireenyi nagaadhaati. Nama dura naa wajjin taphatu. Nama walitti qoosnu. Yesuus walii wajjin qoodaa miilla dhiqaa maal godhaadhaam jedhana maa inni? Maa inni waa'ee manni irra taasaa irra. I declare in the name of Jesus. Mana Waaqayyoo keessa iccitiin hin jiru mee ameenadha. Iccitiin yoo jiraate namni dhuunfaa iccitii qaba. Waa'een gaa'elaa iccitiidha. Waa'een horii namaa iccitiidha. Waan adda addaa iccitiidha yoo waldaatti dhufanii himatan. Kanaan achi nuyi kingdamii Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo labsuurraa kanaaf iccitiin qabnu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Mee ameenadha. Mistira hin argitanii tokkoffaan iccitii eeguu fedhaniiti. Ani iccitii isaan eegan isin beeku. Waan hundumaa firfirsaa deemachuu koo miti garuu iccitiin baay'ee eegamu baradheeras hojjedheeras ilaaleeras iccitiin baay'ee nama dhossanii namarraa baqatan hin jiru. Takkaan jiru. Nama baay'ee miisi godhe hiriyaa baay'ee miisi godhe maaliif fiqiruutti sinnaan iccitii waldaa'amna jechuu danda'u. Addanaas iddoo biraas taanaan jechuudha. Maal haasofna mootummaa Waaqayyoo san lallabaa jiruudha iyyee maraadhe. What is that? What is that icciti? Maayini kun nu FBI dha moo CIA dha maqaa Yesuusin afurri kun mana kana kee haa deemu. Mee ameenadha. Irratti mari'achaa irra intinaan horaa irra. Dhimma isaatiin. Inni lammataa wallaaluma. Kanaafiti Ximootewoos duraa boqonnaa 3 irraa nama warra kaan barsiisu ta'uutirra jiraadha. Warra kaan hin barsiisu taanaan hin baqata. Yeroo tokko iddoo tokko nama HIV haadhi manaa HIV hin qabdu abbaan manaa poozitiiviidha qaba. Innaan luba bira dhaqanii ani HIV hin qabaa isheen immoo hin qabdu jedhanitti himan. Maal nu gargaartaa jedhan. Walgadhiisaa jechuun wangeelli ishiin jedhu. Dhaqaa wajjiniin jiraadhaa jechuuf immoo wal ajjeesu. Lubi lafa lixu dhabe. Beellama kenneef. Torbanitti yeroo dhaqanii biiroo cufee baqate. Kun dhugaadha. Waldaa Oromooti. Maaliif beektu lafatti riferii godhan waan godhaniif waan ta'uuf irra jiru eewun akka haasofsiisu lubi qophaa'uutu irra jira malee Phexrosiif Yohaannis maan dhaabatee iyyuu miti irratti qophaa'uutu irra jira iddoon dhaqan jira hakiimiinsaa jira gorsisaa jira kaawunsiliinsaa jira of eeggannoonsaa jira maalsaa jira kunoo iddoo akkasii dhaqa ani immoo Waaqayyoon isinii kadhadha. Namni beekumsa hin qabne beektu dikteetarii warra Afrikaa maaliif nama fixu beektu maaliif addaneerra ma beektu baay'een keessan geggeessaa baqannee addaneerra. Asaayilama gaafachuu geggeessaa baqanneerraan baay'een keenya. Nama asaayilama gaafate biyya kanaa argitan baay'een isaanii geggeessitoota baqannee dhufe. Bu'aa warra geggeessaa baqateeti nuyi. Kanaaf lammata geggeessaa baqachuu hin barbaannu. Ameen. Kanaaf nama ajjeesanii fixu. Mataan ishee yeroo ol jedhu hin ajjeesu. Yeroo barattu hin ajjeesu. Yookaan immoo hin ari'ochi. Maaliif walitti qabanii wallaalaa bushuudhaaf. Saawwa walitti qabanii bushuudhaaf. Hoolaa ishee dubbachuu hin dandeenye bushuu ishee okkoltuu ishee duutu ishee bushuu fedhanii yoo digirii qabaate yoo politikaalii ka'ee waa hojjechuutti ka'e yookaan hin ajjeesu yookaan biyyaa baasu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa waldaa keessaa nama ajjeesu nurraa cabsu. Ameen. Akka inni gadda isiniin jedhe immoo komplikeetiin hin godhina. Yesuusiin finneen namnu nama goona nama keessa bulee Yesuus nu busha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ol ka'a Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Tolaadhaaf amanamaa kan taate yaa Waaqayyo amanamummaa keetiif tola keetiin saba kanatti dubbattee taati. Sagaleen kee iddoo kanatti hiikamee akka dubbatuuf carraa waldaa kanaaf laattee taati gooftaa. Yeroo hundumaa nagaa